Faisa bagatti sigere. Amin baga geessatis. Xinni shanaffaa. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Xinni shanaffaa. Xinni shanaffaa. Sababni gooftaan keenya Yesuus. Xinni shanaffaa. Xinni shanaffaa. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Sababni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni sadaffaa biyya lafaa dhufe immoo. Akkam jirtu maatii daandii wangeelaa shoo biyya Rabbi keessanii qophii keenya karaa YouTube, karaa Telegram, karaa Facebook kan dhaggeeffachaa jirtan hunduma keessanii nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Bakka jala bultii dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2013 isin ga'e. Ifa kudasa arganera Faisa bagatti sigere. Amin baga geessatis. Amin. Utuu gara qophii keenya irraatti hin darbin macaafa keenya keessaa iddoo tokko dubbifannaa Isaayyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 6 dubbifanna. Akkas jedha. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa bara baraa, Hangafa nagaa ni jedhama. Amin. Arra qophii addaa qabna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababa inni biyya lafaa kana dhufe, maaliif biyya lafaa kana dhufe qabxiiwwan xixinnoo walii wajjin mari'annaa. Isa dura obboleessi keenya Luqaasii isinii dubbisaa. Luqaasii tokko isinii dubbisee gara qophii keenyatti darbu. Fami sagalee Waaqayyoo keessaati Isaayyaasii boqonnaa 40 lakkoofsa 3 hanga 5 isa jiru maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa akkas jedha. Sagaleen namaa lafa onaa keessaa lallabu tokko Waaqayyoof karaa tolchaatii haraa lafa duwwaa keessattis karaa gooftaan keenya irra adeemu qajeelchaa dachaan hundinuu ol haa kaafamu tulluun gaarris hundinuu haa kuffifamu inni bu'aa bu'iin diriiraa haa ta'u inni wal caccaalaanis wal haa qixxaatu yommus ulfinni Waaqayyoo hin mul'ata Waaqayyoo ofiisaatii kana waan dubbateef namni hundinuu kana arguuf jira hin jedha. Amin. Amin. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Amma har'a kan irratti mari'annu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalateera waggaa 2013 dura dhalateera yookiin akka biyya Awurooppaatti immoo 2021 galaniiru amma isaan 2021 dura dhalateera. Sababa Yesuus gara biyya lafaatti dhalachuuf maaf akka inni dhufe qabxiiwwan xinnoo waliin mari'anna. Qabxiin dura gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaatti dhalachuuf sababni ta'e tokkoffaa gatii cubbuu keenyaaf baasuuf jedhedha. Utuu cubbuu hin qabin, utuu balleessaa tokko hin qabin, cubbuun hojjenne, cubbuu ati hojjette, cubbuu ani hojjette, cubbuu abboota keenya hojjetaniif jedhee Yesuus Kiristoos cubbuu tokko malee ofiisaatii qulqulluu ta'ee otoo jiru cubbuu keenyaaf jedhee biyya lafaa irratti dhalateera. Kana dubbifachuuf immoo Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 dubbifachuu ni dandeessu. Inni lammaffaan immoo tolee akkuma itti fufee jiru gooftaan keenya sababa inni gara biyya lafaa dhufee fi inni lammaffaan Waaqaa fi nama walitti araarsuudhaa fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhufe. Kanammoo Efesoonii boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irraatii dubbifachuu dandeenya. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lammanuu akka dhagna tokkotti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatii diinummaa balleessee jedheetu dubbata. Sababni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni sadaffaa biyya lafaa dhufe immoo jaalala namaaf qabu mul'isuuf jedheetu. Jaalala eenyuudhaan namaa hin qabne, jaalala abbaan namaa hin qabne, jaalala haadhi namaa hin qabne, jaalala obboleessi namaa hin qabne, jaalala adda ta'e mul'isuuf jedhee Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufeera. Macaafa keenya keessaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dubbifachuu ni dandeessu. Inni ittaanu sababii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee fi nu haaressuudhaaf dhufe yookiis nu jijjiiruudhaaf jechuudha.
Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti barreesse isa lammaffaa 5:17 dubbifachuu dandeenya. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera jedheetu dubbata. Amiin amiin. Waaqa guddaa si eebbisu. Daawwattoonni keenya waan guddaa raawwachaa jirtan jennee abdii guddaa qabna. Qabxii inni shanaffaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufe. Inni shanaffaa immoo warra karaarraa badan gara karaatti deebisuu, gara dubbii sagalee isaatti deebisuu jedhee dhufe. Arras meeqan keenyatu karaarraa badee jira? Meeqan keenyatu dubbii sagalee Waaqayyoo irraa kaatee jira? Kana yeroo ayyaaneffannu viidiyoo kana ilaalaa kan jirtan dargaggoonni kana dhaggeeffachaa jirtan obboloota karaarraa ba'anii jiru yoo jiraatan ayyaana kana sababeeffachuun gara dubbii Waaqayyoo, gara sagalee Waaqayyootti akka deebi'an gorsuun isinirraa eegama. Kana immoo kan argannu Maatiyuus 15:24 gubbaatti ni arganna. Tole gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni gara biyya lafaa dhufeef inni itti aanu nagaa buusuudhaaf dhufe. Qolaasiyaas 1:20 nan dubbisa. Waaqayyo wanta hundumaa isa ofiisaatti araarsee dhiiga Kiristoos fannoo irratti dhangala'een lafarrattis waaqarrattis nagaa buuseeraa jedheetu sagalee Waaqayyoo dubbata. Amiin. Waaqa guddaa si eebbisu. Sababni inni gara biraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufe immoo inni torbaffaa yeroo ilaallu nagaa buusuudhaaf jedhee dhufe. Nagaa eenyurree buusuu hin dandeenye. Nagaa warri sivilaayizeeshiniin warri qorannuu dandeenya jedhanii warri mootonni gurguddaa humna hidhata adda addaa qaban nagaa buusuu hin dandeenye. Nagaa inni guddaa inni caalu nagaa hundaa caalu buusuudhaaf jedhee Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana dhufeera. Ergaa Qoraasaayii lakkoofsa tokko 20 argachuu ni dandeessu. Tole daawwattoota keenya inni itti fufee jiru sagalee misraachuu nagaa lallabuudhaaf gara biyya lafaa dhufe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Isaayyaas 61 lakkoofsa 1 irraa kaasee nan dubbisa akkas jedha. Hafuurri Waaqayyo gooftaan irra jira. Sagalee misraachuu warra gadadamuutti akkan himuuf Waaqayyo na dibeera. Warra garaan isaanii cabe akkan fayyisuuf, warra booji'amanii gadhiifamuu, warra hidhamanittis hiikamuu akkan labsuuf inni na ergeera jedheetu dubbata. Inni sagaraffaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufe immoo inni jireenya akka ta'e nu barsiisuudhaaf biyya lafaa dhufe. Jireenyi karaan dhugaan Yesuus Kiristoos akka ta'e nu barsiisuudhaaf biyya lafaa gubbaa dhufeera. Yohaannis 16 dubbifachuu ni dandeessu. Fi inni dhumaa inni gooftummaa nama hundumaa ta'uusaa hojii ergamootaa 10 lakkoofsa 36 irraati Waaqayyo dubbii isaa namoota Israa'elitti erguusaa misraachuu nagaa Yesuus Kiristoos lallabuusaa Yesuus Kiristoos immoo gooftummaa namoota hundumaa ta'uusaa gaarii gootanii hin beektu jedheetu dubbata. Inni gooftummaa nama hundumaa ta'uusaa akka beeknuuf gara biyya lafaa dhufe. Inni kan biraa gammachuu abbaasaa raawwachuudhaaf dhufe. Maariqoos 1:11 irraati sagaleen immoo ati ilma koo isa jaallatamaadha. Gammachuun koos sitti raawwatama jedheetu sagaleen Waaqayyoo dubbata. Dhaggeeffattoota keenya qabxiiwwan 11 anaaf ani obboleessi keessan daandii fi obboleessi keessan fayyisaan isinii qopheessinee dhufenirraa barumsa guddaa akka hubattan abdii guddaa qabna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo ayyaaneffannu kana keessatti hundi keenya nyaataan duwwaa otoo hin ta'in namootatti dhugaa bahu, dhugaa wangeelichaa dhugaa bahuudhaan akka ayyaaneffannu abdii guddaa qabna. Akkuma jalqaba kaasnee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababii inni gara biyya lafaa dhufee fi akkuma ammaan gaditti tarreessine kana sagalee Waaqayyoo kana keessa ta'uudhaan jireenya keenya deddeebi'uudhaan dubbii Waaqayyootiin deddeebi'aa ayyaaneffachuun jiraachuutu nurraa eegama. Guddaa Waaqayyo si eebbisu qophii irra qopheessinee dhumne kanumaan xumurreerra. Daawwattoota keenya nu jajjabeessuuf nu wajjin hojjechuu yoo barbaaddan iddoo subscribe jedhu subscribe godhuun notificationii on godhachuun yeroo hundayyuu maamila keenya ta'uu ni dandeessu. Nagaan gooftaa isinii wajjin haa ta'u. Ayyaana gaarii nagaatti. If I could just